harkafuni kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus daawwachaa jirtu qophii addaa ayyaana irreechaa sababeeffachuutiin gara keessan qaqqabaa jirudha. Beekaa hedduu qophii addaa kana sababeeffachuudhaan immoo ayyaana irreechaa irratti kan miidhagsan waliin kan turtii taasisnu. Egaa diizaayineroonni kun dargaggeewwan babbareedduu, maanguddoota babbareedduu, daa'imman babbareedduu qooda guddaadha kan isaan taphatanii yeroo irreechi ga'u nuti diizaayinii filannaa isaan immoo halkan hirriba malee bulanii kan isaan hojjetanii dadhabbiin isaanii irreecha baranaa irratti immoo maal fakkaata? Sana qofaallee osoo hin taane egaa jireenya diizaayineroota maal fakkaata? Dadhabbiin isaa maal fakkaata? Yeroo bakkeetti arginu waan salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu bu'aa ba'ii keessa hedduu keessa darbee akka inni isaan irra ga'u waan beekamuu fi nuti sana irratti isaan waliin taphachaa isaan wajjin ayyaana irreechaa kabajaa turtii taasisna. Qophaa'anii nu eegaa jiru waan ta'eef jalaan barfannu ka. Marii daawwattoota keenyaa turtiin keessan waliin haa ta'u filannoo keessan AMN irraa sagalee dhalootaa haa ta'u. Nu faana bu'aa. Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Bukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Hundumti keessan baga keessan warri garanaan jirtanis. Baga waliin keenya. Waaqoonis siifuunis. Irra deebiin baga ayyaana irreechaa kan bara 2018 nagaan geessan kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus irraatii qophii addaa ayyaana irreechaa sababeeffachuutiin qindaa'e daawwachuu irratti argamtu. Modeelota subbiraa qabna, diizaayineroota subbiraa qabna. Har'a ayyaana irreechaa wajjin shambaa jenneetu dabarsina. Jalqabarra maal jennee turreessiti? Ayyaana irreechaa irratti uffatooti aadaa diizaayiniiwwan garaagaraatiin qoqophaa'an bakkee irratti ni mul'atu. Kana dudduuba garuu namootni jajjaboo wayii ni jiru. Isaanis immoo diizaayineroota nuti of biratti qabannee jirru kanadha. Egaa guyyaa irraa nuti isaan waliin muuxannoo isaanii qoodachaa akkuma kana immoo guyyaa ayyaanaa waliin xaxabachaa turtii ni taasisna. Egaan waan tokko muuxannoo keessan nu qoodduu akkuma kana immoo uffata aadaa kana garaagaraa kana diizaayin gaafa gootanii keessattuu immoo ayyaanota garaagaraa jala waan jirus nu kaastu mitiiree waaqo. Gara ogummaa keetti gara muuxannoo keetti dhufna. Irreechumti maal dhasiif? Hiika akkamiisii kennaa sammuu keetti maaltu dhufa waa'ee irreechaa gaafa yaaddu? Irreechi ayyaana Oromoo guddicha ayyaana kooti. Dabalataan immoo irreechi anaaf madda galii kooti. Akka diizaayinaraatti gaafa haasoftu jechuudha. Akka waaqootti. Akka waaqootti gaafa ilaalu. Akka waaqootti immoo akka diizaayinaraatti irreechi madda galii kooti kan jette. Uffanni aadaa Oromoo garuu dudduubaatti hin deebanaaf qabeenyu. Aadaa keedhasi madda galii keedhasi hojii keedhasi. Mee gara siifuutti deebi'u siifu ko baga geesse. Amin baga waliin geesse. Irreechi siifuuf maalidha? Irreechi akkuma walii galaatti Oromoota maraaf ayyaana guddaadha waan addaati. Irreechi uffatumti aadaa kun iyyuu akka bal'atuuf akka addunyaa irratti illee mul'atu kan godhe irreechadha. Irreechi walumaa galatti bakka ayyaana guddaadha. Irree keenyadha. Waggaa waggaadhaan irreechi waa daddabalaati kan inni deemu. Mee hirmaannaan hawaasa keenyaa uffata hojjetachuu irratti waggaa darbeerraa bara kana immoo maaltu adda isa godha laata? Baay'ee daddabalaadha maaliif diizaayiniin akkuma aaraaraatti hojjetamaa deema waan ta'eef akkasuma namoonni illee uffachuudhaaf hawwii qabu. Oromoo bicha miti baraama uffata aadaa Oromoo kan uffatu sabni biraallee jaallatee uffachaa jira. Sirriidha. Maaliif irreecha kanallee sabni biraallee dhaqaa jira. Sirriidha. Maaliif waan bareedeef waan nama hawwatuuf namni hundumtuu hirmaachaa jira. Kanaaf dabalaa jira jechuudha. Waaqotti yeroo darbiin deebisnu. Ayyaanni kun ayyaana guddicha yerootti daayisporaan biyya bakkeetii ayyaana kana sababeeffatee dhufee Oromoo wajjin ayyaana kana kabajee maatii isaa dubbisee gara iddoo hojii isaatti deebi'u yeroo baadiyyaa irraa uummanni jigee Finfinnee seenaa jiruudha waan ta'eef fedhiin namaas akkuma kana duukaa dabalaadha jechuudha. Kanaafuu sa'aatii 24 turrafiin bultee hojjechaa turtee jechuudha. Kanaaf immoo isinumti iyyuu ragaa kooti barra. Dadhabbiin kun akkamidha? Akkam ture dadhabbiin? Dhugaatti guyyaa 4 walitti aansee buleetti har'a kan inni isin wajjin jiru. Galatoomi baay'ee. Ulfaadhaa. Maamila jechuun namni tokko gaafa dhufee barri keerra warra manaa jedhee ol sitti galu salphaa fakkaata. Garuu
namni tokko si filatee dizaayineer waaqoo jedhee dhufee barri kwankwaakee olnatti seenuu jechuun anaaf gammachuuf kabaja guddaadha. Kanaaf namni dogoggora yoo dogoggoruma gubbaa natti dhufee maamila sana gaddisiiseerraa kanaaf maamila sana gammachiisuudhaaf barbaachisaa taanaan illee ciree koo dhiisuun qaba. Irriba miti. Barbaachisaa taanaan laaqana koo dhiisuun qaba. Uummata kana biratti filatamuun salphaa miti waan ta'eef. Kanaaf dadhabbiin isaa ammana jedhee waan hin ibsu miti guddaadha. Tole egaa guyyaan irreechaa waan ta'eef kallattumaan gara irreechaatti seenee siifoo gara keetti deebi'u. Siifoon warri kee aadaan diizaayin akkamitti gara ogummaa diizaayiningiitti seentanii muuxannoon qabdan maal fakkaata? Yoom jalqabdanii har'a wanta irra jirtan maal fakkaata waan jedhumoo mi'achi deebinee haa taphannu. Diizaayinitti jechuun akkaataan itti dhufe jalqabuma odoo uffata aadaan hojjetiin ofii diizaayin godheen cidha kollee ofii kootiin diizaayin godheen. Irrumatti yaaltee jechuudha. Hawwii ijoollummaa keetu. Ambiinsi irraa jalqabee amma misirrootti aanatu diizaayin godhee ofii kootiin cidha godheen. Akkamitti si amananii? Yeroo sana beektu yeroo jalqabda waan ta'eef. Jechuun hin jalqabne odoo uffata aadaan jalqabeen ofii diizaayin gochuun hin jaalladha waan ta'e uumee hojjechuun. Manuma keessatti. Manuma keessatti. Kanaaf ofuma koo diizaayin godheen ofitti waan amanuuf bakka hin mari'anne eenyumaanuu cidha koorratti abbaa manaa koos kan misirroo jechuun kan koos kan miizolii hundumaa hojjedhee. Kan nama hundumaas hojjete ture yeroo sana. Jechuun baay'ee jaallatame yeroo sun. Bareedee reegaa fachi boo. Baay'ee bareede jechuun adda ta'e. Abbaa warraan kee maal jedhee? Durumayyuu yaadaa turtee jechuudha. Waa yaada kee keessa. Cidha kun natti hojjetataa. Abbaa warraan kee maal jedhee gaafa hojjettee argu? Jechuun baay'ee jaallate. Baay'ee jaallate yaa akka inni dandeettii akkasiis qabu waan beeku. Yeroo ayyaana irreechaa ga'u dadhabbii baay'eedha kan jiru. Meesii maal gama dadhabbiitiin maal si mudateera laata? Ayyaana irreechaan irratti egaa yeroo baay'ee wanti nu mudatu uffata tokko gaafa dizaayin goonu moodeelaa kaffalamee illee ta'u horiummaadhaas ta'u waamtee uffata kana sooshaal miidiyaa irratti beeksista. Moodeela jechuun dhaabbiin seenyuufuu beekamaadha. Uffata moodelli tokko uffatteetti uffata tokko beeksistee namni dhaabbiinsaa yookiin dubartiin garaatti baattu yookiin haadholiin xiqqoo dadhabanii dhaabbii sheeppii namichi hin qabne dhufanii gaafa ajajan jalqaba seeraan uffanni kun sirraan bareedu ni namansiisnu taanaan gaafa uffata furachuu dhufan akkuma moodelaa sanatti ofii isaaniitis bareedanii mul'achuu barbaadu. Namootumti waan isaan irraatii deemu maaltu akka ta'u malu tilmaamanii sirriitti ajajachuu hin danda'an taanaan isiniif dadhabbii gara biraadha jechuudha. Dadhabbii guddaadha. Chaalenjiin baay'ee jiraachuu danda'ami. Jalqabumarraa kaasee haga har'aatti siifoo chaalenjiiwwan akkamii mudachaa ture? Maalirraa barattee? Footoo fidanii dhufu akka kanatti naa hojjedhu sin jedhu. Isuma kana naa hojjedhu. Akkanuma waan tokko irraan hir'isinii kanuma naa hojjedhu sin jedhu. Gaafa hojjettoota akkasitti kunimmaa akkana miti akka footoo kanarraa miti uffatanii gaafa lama. Isa waaqoon jedhedha. Dhanna nama sanarras ta'uu danda'a. Innis nama sun irra hin deemne waan ta'eef. Tole. Kanaaf kana miti ani kana nan ajajadhe akka kanaa miti jedhu. Ati dhisiiti waan ofii keenya kan sirraa bareedu kan sirraa deemu nuti siine hojjennee fa amansiisnee daganaafaa kan qayyarru hin jiru. Uffatachaadha kan namni sun ajajatte dhisnee. Akka saara mataa keessaniitiin. Oo baay'ee ulfaataadha. Tarii meeshaan akka diizaayinaraatti maal jedhama seete waaqo? Gaafa namni wayyaa aadaa uffatee mimmiidhagee bahu ayyaana maaliif jira irra jedhama. Kana jechuun maal jechuudha seete? Guyyaa ayyaanaa malee ivantii wayii gaafa jiraatu malee guyyaa guyyaadhaan hojii deemuu fi namni wayyaa aadaa uffachaa hin jiru jechuudha. Kan akka diizaayinaraatti miira keessa galtuu gaafa jecha kana dhageessan. Dhugaatti laamuma kan uffannumti aadaa Oromoo babal'achuu fi diizaayinara durayyuu jalqaba moodeelota Oromoon galateeffadhaan. Uffata aadaa Oromoo irreechatti tokkitti barbaacha kan dhufanii fi lakki uffanni kun aadaa kooti. Aadaan kun immoo dhalootatti darbuu qaba jedhanii ayyaanota garaagaraatti kan hojjisiifatan jiru. Mootummaan illee uffata kana torbanii hanga torbaniitti mootummaan naannoo Oromiyaa aadaaf tuurizimiin Oromiyaa uffanni aadaa Oromoo torbanii hanga torbaniitti akka hojjetamu irratti hojjechuu hin danda'u. Itti fufeera yookiin dhaabbateen beeku malee shaggar irratti hojjetaan kamiyyuu uffata aadaa Oromoo uffachuu akka uffatu godhamee ture. Sun uffanni aadaa kun daddabalee fedhiin uummataa akka dabalu maaliif uffati gaafa uffattu hin dhuma hin citammoo fa'a yeroo sanatti kan biraa bitta. Ijoollee amma warroonni uffata kireessan jira. Uffata ati qabdu kaleessa uffatteetii nan bor kan biraa uffatte. Kunillee torbanii hanga torbaniitti akka uffatamu gochuu kan danda'u diizaayinara otoo hin taane hawaasichadha. Aadaaf tuurizimii Oromiyaallee dirqama ittiin uummata kana fedhii isaa akka kaasu
guddaa bahuu danda'a jechuudha. Gaafa wayyaa aadaa diizaayin gootu teessiyaati namni sii fidees haa ta'u kan ofii keetti yaaddes haa ta'u gaafa teessee diizaayin gootee hojjechuu jalqabdu maaltu sitti dhaga'ama hojjetta? Baay'ee natti tola. Maaliif waan haaraa uumta. Waan haaraa yeroo uumtu immoo amma firii isaa argitutti waan ariifattuuf. Aartiidhas waan ta'eef. Sitti tolaarra hojjetta. Jechuun itti gammadaarra hojjetta. Bakka xumurtee yeroo waa bareedee argitu baay'ee sitti tola. Kunanuma jetta. Gaafa wanta haaraa kan uumtu yookiin kalaqxu haala kam keessa teesseetu? Fakkeenyaaf namoonni tokko iddoo tasgabbaa barbaadu ta'uu danda'a. Marsariitii hawaasaa irra immoo barbaadu ta'uu danda'a. Meesii fangama kamiin kalaqni kun kan dhufuuf ogummaa kun kan dhufuuf? Ani yeroon deemaa jirus yeroon taa'us nan ilaala. Nan jechuun intini taa'es nan diizaayin godha. Maaliif wantoota tokko amma nan ilaala uffata Faranjiis haa ta'u maalis haa ta'u uumees haa ta'u harka tokkicha wayin harka isaan ilaala. Jechuun uffata meeqarraa fudhachuu dandeessa yookiis immoo uumtee ta'uu dagachuu dandeessa. Kanaaf haala suniin teessees ta'ee deemaas ta'ee yaadaarra hojjechuu dandeessa yaadumaan jechaadha. Sammuu keessan keessaa garuu hin badumti. Maaliif seete guyyaa guutuu waan argan hundumaa gara diizaayiniitti geessu kana diizaayinii wayyaatti yoo jijjiirin taala. Hojii isaanii ogummaa isaanii waan ta'eef waaqotti deemna. Sooshaal miidiyaa ma peejii gurguddaa jala gallee buusna akka bara kanaas uffannaa aadaa Oromoo diizaayinii haaraan ba'aa jira jedhee yaadu. Baay'ee ba'aa jira maaliif duraan warrootuma nu fuuldura turan jalaa sooshaal miidiyaa irraa fuunee fedha maamilaa hojis yerootti mari'attee anaafatti illee diizaayinii uumuu dandeenya bara. Lama taanee diizaayinera qofa miti uffata kan waan haaraa kireet gochuu danda'u. Namni hojjetu namni tattaafatu mudannoon dhabu. Eenyurraa jalqabna? Siifoo maaliin irraanfattu erga ogummaa diizaayiningii keessa galeeti kana yoomiyyuu irraanfadhu yeroo hundumaa waan itti namatti himtu waan sammuu kee keessaa hin banne mudannoo gaariis ta'uu danda'a mudannoo hamaas ta'uu danda'a wanti baay'ee hin irraanfanne wanti mudate jira. Tokko cidharrattis akkuma irreechaa kana yeroo sun baay'ee jechuun muddama keessa gallees hojjenna baay'ee namoonni hin baay'atu. Uffanni dhaqqabuu fidide cidhisaa akka boruuti akka har'aa uffanni xumuramuu dide. Bakka amma sa'aatii tokkotti achi dhaabbatee inni isa hodhurra dhaabbatee illolaan mucaan inni hodhummoo afaan hin danda'u waan inni jedhu namicha irra dhaabbatee inni rafsaanii waan inni jedhu dhaga'u inni hodhu sun. Tole. Teenkii waan inni jechaa jirutti fakkaates. Wantichi garuu hin dhumu laataan jedhanis dhiphatee obboleettiin kos dhiphattee ani dafee suutadheen boorsaa fudhee bahe namichi bakka dhunni sana hin jedhe. Achi siistariinis haala kiyya argiteetti ishiinis suutattee biraazariin keenya hin jira isatti gattee baate. Maaliif bakka namichi sun boru cidhisaa boru? Cidhisaa boru ganama. Yoo walti buutees warri dhiiraa walaatu manattanii baatan. Tole. Gaafa sun halkan amma sa'aatii 8tti halkan keessa amma sa'aatii 8tti hodhee bakka inni jirutti dhaqanii geessanii biraazariin mana isaatti jechaadha. Innaa uffaticha illee nuun deebisnee achumaan fudhate. Inni adabamtan jechuudha. Inni nuun deebisnee nuti hin gaafanne bakka. Murtoon nama tokko nama ajaa'iba. Ani dhugaatti uffata aadaa irratti baay'ee mudannoo hin qabu. Maamilli uffatallee si mudataatu guyyaatu uffatan hojjetin maamilli uffata furachuu yeroo inni itti dhufu jira. Ciruma maamila sana fayyina teenyu yeroo inni itti jedhu faan jiraata. Inni sagantaa isaa boriin jiru gaafa dhufu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroon hin jirre maamiloonni kiyyaa haa dhufuudha inni loluuf baay'ee qoqqophaa'u gaafa uffanni jalaa badu gaafa utuun hojjetin eegu. Gaafa naqu garuu sagantaan isaanii boriyyuu yoo ta'e haala kamiin nu qaqqabsiisuu dandeessa jedhamane cira hojii irratti namni nan lolu. Hojiitti nama tamtuu jedhama. Cira nama tamuun. Maamilli waan dhageera anis odeeffannoo akkasii waaqoon hojiitti nama tamu. Hanga nama dhuunfaatti illee hojjedhee mana itti geessuu fi fayyadatan hojjedhaan. Irra deddeebi'ee akka hin taanetti namni na filachuun salphaa miti waan ta'eef. Namni iyyuu fakkeenyaaf namni asiin lixa wallaggaa taa'ee bilbilee uffata aadaa akkasiin barbaada gaafa jedhu achi diizaayinerri dhibee miti. Ameerikaa irraa yookiin Awurooppaa irraa bilbilee uffata aadaan barbaada gaafa jedhu fira isaa keessaa iyyuu diizaayinerri dhibee miti. Kun jaallatamuudha nama sana biratti fudhatama qabaachuudha. Haadha ijoolleeti diizaayinera haadhummaa fi diizaayinerummaan akkamidha? Ulfaatu? Hin ulfaatu maaliif yaa'u daa'imni achuun obboleettiif akkuma isin jedhe ishee wajjin waan hojjennuuf yeroo nani da'u isheen hojjette
akkasuma isheen illee daa'imman isheen shiroodeessu taraa waan hojjennu ati amma deessa amma na toji hojjeta sabuudde mu gaafa daa'imni koo guddattu maatiin deessaan hojii hojjedha akkasii Hojiis ni karoorsitu waa'ee jireenyaas karoorsaa moo hojii keessa gashitu jechuudha. waaqoon qeerroodha garuu dhimmi daa'imaa kun Haadha taate kana waaqoon egaa qeerroodha ammaa fi hin argitaatis yeroo sana. naaf roomsirraan jalqaba. Mee akka moodeela tokkotti moodeela jechuun fakkeenyummaadha miti ree? So moodeelli tokko aadaa duudhaa mataasaa beeksisuudha kan inni qabu. Ati mee aadaa fi duudhaa fi haala kamiinidhaati kan beeksisaa jirtu? Moodela jedhamuun aadaa sabichaa, eenyummaa sabichaa, safuu sabichi sun qabu qabatamee karaa kamiitiin eenyummaa saba sanaa ibsa jedhamee karaa itti mul'isuu danda'amuudhaan jedhan karaa gama kooti. Gara keettiin deebi'a. Of beeksisiiti. Atis mee gahee mataa kee aadaa fi duudhaa kee beeksisuuf gahee mataa kee akkamitti taphachaa jirta? Ani maqaan koo moodela Tigistaa Abdiisaan jedhama. Uffata aadaa beeksisuudhaaf kan itti argamu. Uffata aadaa beeksisuun baay'ee natti tola. Waan Oromiyaan qabdu hundayyoo son beeksisee dasneedha gara fuulduraattis. Aadaa kee mul'isuu fi namni gara biraan addunyaan akka beeku gochuu fi nama of qopheesse nama qophaa'aa ta'uu qabda. Ofitti amanamummaas hin barbaadamti ree waaqo. Kanaaf iyyuu gaa moodaloonni keenyas dirqama guddaa isinirraa eegama jedhee yaada. Tole egaa qophii keenyas gara xumuraatti fidaa jirra. Mee gidduutti immoo moodaloonni keenya uffatoota isin diizaayin gootan keessaa muraasa ishee hundasaa jechuu hin dandeenyu baay'ee muraasa ishee nutti argisiisanii yoo deebine. Qophiidha mitiire? Kunoo waltajjiin isiniif banameera. lama jennee sagantaa keenya gara dhumaatti keenyatti kan nuti jiru mee namoota bagattiin singee jechuu barbaadduun ergaa kee dabarfachuu dandeessa. Yaa namni ittiin bagan singee jechuu barbaadu yaa uummata Oromoo uummata bal'aa uummatni hundumtu baga biyya alaa fi biyya keessatti warra argamu hundumaanuu bagattiin singee guyyaa irreechaa guyyaa itti walitti qabamsa uummata keenya bagattiin singee jedha hundumtu baga geessanii baga waliin geenye. Anillee akkasuma uummata Oromoo mara baga geessan baga waliin geenye jechuun barbaada. Keessatti immoo haadhi koo waggaa 9 futuun sin argin ture. Baga ayyaana kana naa geessee baga waliin geenye nagaa naa ta'e umurii naa qabaadhu jechuun barbaada. Tole jabaadhaa sinillee baay'ee galatooma diizaayinar Waaqtolaa Maammoo akkuma kana kiyaadaan diizaayinirraati immoo siifoon nu kabajanii
yeroo keessan qaalii nuuf kennitanii guyyaa ayyaana irreechaa waan nu waliin dabarsitanii fi baay'ee galatoomaa jechuu barbaanna. Tole gaan kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus irraati turtiin keenya ayyaana irreechaa sababeeffachuutiin dizaayineroota uffata aadaa hojjetan waliin taasisnee kana gaammaatti daawwatan ture kan fakkaatu. Egaan kanuma irratti dizaayineroota keenya wajjin gargaar haa baanu iyyuu malee anaaf Saaraan gara tokko deemna. Maaltu jira seete Saar? Yeroo irreechaa kana jala masqalirraa kaasee dargaggoonni oliif gadi socho'uutiin goobee sirbu. Sana irratti immoo akkuma dizaayineroonni keenya kun dubbatanii gareedhaan modeelotaan alatti isaan immoo warra magaalaa kana keessa siifachi socho'uutiin wayyaa kana baay'ee beeksisan baay'ee mul'isan fayyadamtoota baay'ee murteessoo ta'anidha. Nuti egaa Finfinnee irraa ba'uutiin ammoo dargaggoota kana wajjin turtii keenya ni taasisna. Tufaamunaa deemna. Nuti aanaa tufaamunaa deemna sinniisne. Isin wajjin garuu turtiin taasisne baay'ee jaallanneerra baay'ee bareedaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa isiniin jala. Ulfaadhaa isinillee. Aymallu miti ree Saarii? Eeyyee adeemnu kana. Mario, oh ya Mario, Kambarana nuge se baragari nuge ya Mario, oh ya Mario, Mario. Egaa guyyaa irreechaati. Egaa daawwattoota keenya bakka ayyaana irreechaatiin nagaan isin ga'e jecha nuti immoo gara dargaggeewwan kanaa deemnee faayamuu isaanii miidhagina isaanii ilaalaa. Nuti illee baay'ee miidhagnee jirra. Niitiin of gattee dhirsa kiyya nagatee jirti. Waan ta'eef nunis nutti bareedee jira. Dargaggoonnis miidhaganii nu eegaa jiru. Keessummoota keenya waliin dabaalamnee egaa isin daawwattoota keenya wajjin immoo turtii ajaa'ibaa ni qabaanna. AMN Plus waliin turtii gaarii. Halo. Asaasee roobe arba. Arba sareera tamirra marar. Terra robe ya magal maloyi. Oh. Halo. Asaasee roobe arba. Arba sareera tamirra marar. Gali dise ya magal maloyi. Oh. Cheche. Malo. Asaasee roobe arba. Arba sareera tamirra marar. Shahediyam. Koyamira. Birranodam. Birranodam. Egaa nuuf kalchaadha shamarri goobeen sorbitu. Nuuf kalchitu miti ree? Guyyaa irraa gaadda ba'uun hin jiru. Walii wajjin ayyaana kabajachaa oolla. Ayyaana irreechaa guyyaa irraa addan baanuu haga xumuraatti waliin turra. Garuu dhaabbachuu irra gaasinis dhiichisaa ooltan dadhabdanii dafqataniitu waan ta'eef maaliif teenyee boqonnee immoo walii wajjin hin taphannu. Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Irra deebiin baga ayyaana irreechaa kan bara 2018 nagaa fayyaadhaan geessan siniin jenna. Egaa magaalaa Finfinnee irraa baanee kutaa bulchiinsa magaalaa Shaggar aanaa Tufaamunaatti argamne. Dargaggoota baay'ee faayamaniin uffata aadaa uffatanii faayamaniin gidduu teenyee kunoo isaan wajjiniin ayyaanicha fakkeessuudhaaf isaan waliin tattabachuuf qophoofneeti kan nuti jirru. Dhiichisuuf garuu mudhii keeratti taatu. Eeyyee shamarri goobeen sirbitu jedhama. Isa sosodaachaan ture malee isaan wajjin subbisuuf qophooftuun ture. Dubbii keenya irratti ijoolleen kun uffata wal fakkaataa uffachuutiin irreecha hunda irratti argamuutiin beekamu. Yeroo hundumaa mee kana isaanuma haa gaafannuuti gara dargaggoo iccitii baaste. Iccitiin baasee egaa abbaa maadhimmaa gaafannaati. Mee baga nagaan dhuftan jenneerra deebiitiin. Baga geessanis immoo jenneerra. Baga walumaan geenye. Irreecha irratti dargaggoonni aanaa Tufaamunaa yeroo hundumaa uffata aadaa wal fakkaataa uffachuutiin miidhaganii guyyicha miidhagsuu nama hinaafsisuu jedhamtanii hamatamtu. Mee waa'ee kana haasofnu? Ayyee duraan dursee baga ayyaana irreechaa geenye jecha maqaan koo Ashabbir Nugusuun jedhama. Ashabbir. Tole. Ani jiraata bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa mana bichuu aanaa Tufaamunaati. Kino ka irreechi irree keenya waggaadhaan amma qaqqabnutti illee muddamaa turre as nu qaqqabe muddamaa turre amma nu qaqqabe amma kino akkanatti faayamnee sirbinee taphannee burraaqnee taphachuudhaaf baay'ee itti gammadaa jirra. Ammallee amma makaaneetu taphannutti jarjaraa jirra. Yeroo meeqaffaadha irreecha yeroo kabajju? Ani biyaansi bara 2004 qabeetoo irreecha guyyaa takkaafeen beeku. Tuma guddatte atoo keessumatti guddatte waa irreechaa iyyuu waan baay'ee akka inni nu kaasu abdii qabna. Si qofaa illee miti hundumti keessan iyyuu wanta sammuu koo keessa deddeebi'aa ture jira. Ijoolleen kunii dargaggoonni kun yeroo hundumaayyuu gara kana gaafa san hojiin kabajuu dhufnus magaalaa keessa naannoftanii
Ichisaate kan isin turtan baay'ee nama hinaafsisu. Sagaleen isaanirree baay'ee bareeda. Sagalee kiiloolee qabu. Eenigaa ani wanti baay'ee gaaffii natti ta'e mallaseeti. Saari ijoolleen kun yeroo hundumaayyuu uffata wal fakkaataa diizaayin godhatanii jalqabumaatti yaadanii qophaa'anii irreecha hundumaarratti adda ta'anii mul'atu naan jedhanii odeeffannoo addaa dhageesseef anaan na dhoksite. Mee wanta kana gaa ammam dhugaadhaa yeroo hundumaa bifa kanaan miidhagdanii dabarsitu irreecha horar sadii horaa Finfinnee akkuma kanaatti dabarsitu isa jedhu eenyuun haa gaafannu. Mee gara keetti dhufnu? Gara kee dhufnu laata? Tolkoota. Rifeensi kee bareeda dubbii keenya irratti. Galatooma jennaan. Tole. Tole ani weellisaa Toleeraa Ittisaan jedhama. Weellisaadha mooti. Har'a sin gadhiisu. Sirba irreechaatiin shaashan baaden. Rakkoon qaba. Egaa guyyaa har'aa kan walitti qabamneef akkanatti bareennee kan walitti dhufneef aadaan kun aadaa keenya, duudhaa keenya, irreechi irree keenya jechuudhani irreechi waggaadhaan birraatti dhufa jechuudha. Kanaaf Oromoon kamuu faayamee babbareedee iddoo sanitti deemee irreenfata jechuudha. Kaleessas Oromoonni kana gochaa turanii garuu yeroo addaan citee ture yeroo ammaa haala bareedaadhaan haala ho'aadhaan dargaggeessi qeerroo qarreen jaartii osoo hin jedhin yeroo ammaa waan kun aadaan kun aadaa kooti kiyya ibsituudha calaqqistuudha jedhe uummanni Oromoo martisaa aadaan isaa kun biyya qofatti akka nafne biyya addunyaatti irratti illee akka beekamu kunoo akkuma amma argaa jirtu kana nuti illee har'a yoo hojjenne kaleessa abbootiin keenya nuti dabarsanii nuti immoo dhaloota dhufuuf jenereeshinii dhufuuf akka aadaan kun hin banne akka addunyaan akka manatti nafne akka biyya keessatti nafne addunyaan akka nu beeku jenne haala kanaan babbareennee waa jechaa jirra jechuudha. Yeroo hundumaa gareedhaanii kan isin kabajjan yookiin uffata akka tokkoo gosa tokkooti uffattanii kan isin kabajjan. Mee uffata kan haala kamiin qopheessitu? Jalqabuma yaadumti yeroo hundaa irreecha miidhagsuu qabna. Irreecha adda taasisuu qabna yaadi jedhu akkamittiin isinii dhufee isin keessaa maqaan koo Weellisaa Fayyisaa Addunyaan jedhama. Kan dhaladhe godina Shawaa Kaabaa na warra jaarsatti. Koree qabna. Gaafa koree kana qabnu jalqabuma itti yaadneeti maallaqa walitti buufannee dursinee ayyaana irreecha kanaaf haala kanaaf faayamnee haala kanaan bareennee deemna jenneet uffata wal fakkaatu hojjechiifanne jechuudha. Samiilanaa kana uffanne sattaanuu kana uffachuu qabna. Uffata gosa garaagaraatti kan uffattan jechuudha. Bara ammoo barri yaareenyi dhufu uffanni haaroma diidaanuma garaagaraatti hordofaa deemne haaroma fidaa bullaa. Baay'ee namatti tola akkasitti aadaa ofii keessatti gaafa guddatanii borummoo daa'ima biroo aadaadhaan guddisu waan ta'eef aadaa keenya guddisuu keessatti shoora mataa keessanii taphachaa jirtu kanaan baay'ee boonuu qabdu hundi keessaniyyuu akka dargaggoota aanaa kanatti egaa gareen baay'een jiraatuyyuu isin qooda isinirraa eeggamu baachaati kan isin jirtanii tariitii mudannoo addaa qabdu laata gaafa uffata kana bifa kanaan uffatanii irreecha kana kabaatanii kabajattanii mudannoo addaa qabdu waan ta'e dhageen ture isaan baasuuti kophee illee gattanii yeroo isinitti galtan jira waan jiru dhagee ammam dhugaadha kun. Mudannoon isin mudatu uffanni dafee isinii qaqqabuu dhiisee waan akkas waan isin mudate jira. Yeroo baay'ee mudannoo illee nu qunnamee numa jiraata. Namooti nama miseensuma keenya illee bara darbe keessa caamma illee nu jalaa badee warreen caamma illee achitti caamma biraa jijjiiratee ganaa. Eessatti gattanii mee? Lafa irreechaatti gattanii? Lafa irreessatti iddoo adda wabayii keessa caamma illee iddootti namarraa bu'ee achi miilan deemanii hanga iddoo sharikatti ru'amu gaanillee bitatanii caamma jijjiiratanii galuurra geenye. Xiqqooma ishee gidduutti mootummaa xaxabannu waa xiqqoo nu yeedaleessi gara irreechaa kanatti wantoota jedhaman xiqqooma ishee sagalee kee qofaatti dhaguu barbaade. Weellisaa sasii qabna isatti hin deebina garuu ati amma xiqqoo nu jedhe. Koyyaa birraan baree farda binnaa goota. Koyyaa birraa kaleessa galgala. Koyyaa birraa. Kaleen galgaltuudha. Koyyaa birraa. Qilleensatti dhaami. Koyyaa birraa. Bubbeewwan jaltuudha. Koyyaa birraa. Birraan baree. Farda binnaa yaa ijoollee. Birraan baree. Farda binnaa yaa ijoollee. Birraan baree. Farda binnaa yaa ijoollee. Kan isaa dhageenyame. Egaa koomee jaalee koban keessee yoo dandeesse. Egaa koomee jaalee gama duulaa lafa tuulam. Egaa koomee jaalee dirri birraa kana duulam. Egaa koomee jaalee
gama darraa kusaa'e. Gobe jaale jabana koo jabana kee. Gobe jaale jabana dirri bushaa'e. Asaase asauroma asaase danda'u qaba asaase oho asaase asaase rooba arfaasaa dheeresse birraa marana. Qophii addaa ayyaana irreechaa sababeeffachuutiin qopheessinedha. Daawwattoota keenya kan nu waliin qooddachaa jirtanii egaa dargaggoota kana waliin turtiin taasisnu ammallee itti kan fufudha kan ta'u mee gara kanaati gara abdii dhufuu laata? Abdii akkam? Hayyee. Maali ta'u ija laafta? Hin qaqqaaneeffata. Anis baay'iseen ilaale na fakkaata. Mee abdii gaaffii muraasa si gaafadhaati. Sagaleen keessumaa waan miidhaguuf waa xiqqoos nuun jettaa? Galatooma. Irreechi siif maalidha? Irreecha akka ilmoo Oromoo tokkootti akkamitti hiikkattaati? Irreessi irreedha. Irreessi nageenya. Irreessi jaalala. Uffata uffannee wal fakkaannee bareennee faayamnee irreessa deemuu keenyatti baay'een gammada. Namoonni baay'eellee nu hawwanii nu faana deemuu hawwu nu wajjin taphachuu hawwu nu wajjin suura ka'uullee hawwanii. Mee isheen tokko si qabdee si waliin suuraa ka'u malee siin hin jenne laata? Darbee anallee qonnaa baatu waan akkasii numa jira sirriidha namoonni baay'een. Mee sagaleen keessi kiilooleedha. Mee nu sirbi mee sirba tokko. Oh yaa mareo. Oh yaa mareo. 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 Yaa waaqa tulluumte yaa mareo. Oh yaa mareo. Oh yaa mareo. Mareo. Yaa mareo. Yaa waaqa samii uumte yaa mareo. Oh yaa mareo. Oh yaa mareo. Oh yaa mareo. 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 Yaa waaqa margaa uumte yaa mareo. Oh yaa mareo. 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 Galanni si haa ga'u yaa mareo. Oh yaa mareo. 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 Yaa waaqa asii nu geeche yaa mareo. Oh yaa mareo. Ayyee. Gara irreechaa gaafa deemmu maree hojjechaadha haadholiin abbooliin keenya abbooliin gadaa dursi isaaniif kennamee dargaggoon immoo dudduuba bu'ee jechaati kan deemu inni sun immoo maal sitti fakkaata eegisaa? Ani weellisaa Fallaqaa Biraanuun jedhama. Ani baay'ee natti tola. Oromummaa kiyya gaafan irreessa dhaquun bala. 2002 dhaqe guyyaa kana maree gaafa jedhanii nanaannee akka dhufutti yaada akka biyyaatti. Marsee dhufa waggaatti deebi'a. Deebi'ee kallattii kamiin walitti yaa uummanni kun marsee ursee dhufa jechuudha. Kanaaf maree jechuun akkasitti kadha. Irreecha irratti muudannoon addaa si mudate hin jiru laata caammaa kan ganneeti kophee kee hin ganne. Kophee gadi samiti jedhani. Jajjabeessan godha hin ganne nama gadi baay'ee. Garuu irreeffattee maa gaafa ol jettu shamarree baay'ee bareeddu argiteedhan. Suma fakkaatti jiru. Ishee maakkan taane sirriitti ilaale. Aduma dhaalaata waan kanatti deemee qulqulleessina. Mee gara sagalee keetti dhufnu nu haadhichisiisu miti. Nutti qorreera. Nufaa sagaleedhaan nufaa jiru. Akka gaariitti jalaa qabna. Kaanii hundi keenya yuun dhiichisna gaa. Nu eeyyamtu miti shamarraniif. Hin eeyyamne. Amilee nu laaddaa. Inni dhiichisna situ nu jalqaba. Rakkoon qabu sinifan jedha. Oomeen saanqaa karraam. Ora Finfinnee mirreeffanaarra. Oomeen saanqaa karraam. Ora Finfinnee mirreeffanaarra. Saanqaa muruum. Ora aarsaadii mirreeffanna boru. Oomeen saanqaa muruum. Ora aarsaadii mirreeffanna boru. Oomeen saanqaa karraam. Ora Finfinnee tirreeffanaarra. Oomeen saanqaa karraam. Ora Finfinnee tirreeffanaarra. Oomeen shikirte. Oomeen sanyii macaaluuti. Oomeen sanyii tadhee birru. Oomeen kunoo bibbiqilte. Oomeen saanqaa karraam. Ora Finfinnee tirreeffanaarra. Oomeen saanqaa karraam. Ora Finfinnee tirreeffanaarra. Oomeen kaleessa galgala. Oomeen kalee
bubbeen galgaltuudha. Qilleensatti daami. Bubbeewwan. Egaa daawwattoota keenya tokko lama jennee sagantaa keenya xumura irratti geenyeeti kan nuti jirru. Turtiin nuti dargaggoota wajjiniin taasisne kana fakkaata ture. Isin EMN Plus filannoo keessan godhadhaadha. Nuti har'aaf asuma irratti xumurra. Eenigaan kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumuraatti waan nu caqastaniif baay'ee kabajni keenya garaarraati. Nuti egaa asumatti deebinee isaan wajjin dhiichisna. Kana wajjin gargar ba'uu baay'ee barbaadan jiru. Daawwattoonni keenya immoo EMN Plus filannoo isaanii godhachuudhaan qophii keenyaafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Nagaatti. Oomeen saanqa karraam uraarsatii irreeffannaarra. Oomeen saanqa muruu uraarsatii irreeffanna boru. Saanqa boruu uraarsinnee irreeffanna boru. Oomeen irreecha. Koyyaa kololeeto. Dargaggo salaale. Eenyuun nu wallaale. Koyyaa kololeeto. Najoolle moromo. Koyyaa kololeeto. Lucky going kamne. Ama kya kabu. Koyyaa kololeeto. Gaafa addunyaan nu argite. Irreessa gaafa addunyaan nu argite. Gaafa irreessa gaafa addunyaan nu argite. Gaafa irreessa gaafa addunyaan nu argite.